Zikrii ganamaa fi galgalaa. Zikriileen ganamaaf galgalatti jedhaman kan faayidaalee gurguddaa qaban kamiin fa'a? Inshaallah viidiyoo kana keessatti waa'ee zikrii ganamaa fi galgalaa ilaallaa hamma xumuraatti sirriitti dhaggeeffadhaatiin qabadhaa itti dalagaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكري غنما في غلغلا واي ذكري غنما في غلغلاتين والقبط إلى الله نمني كتابة كان بربادن لكوفسام ما يسنيف كاو كانان أرغتو دندساني إن شاء الله تليجرامي في واتسابي رتي ندوبسا أكسمس فيديو كوني برنوت ديني كون نمني أكنما برا غهو بربادو waan yoon qalbii kiyya keessaa dhabameetiin diiniin kun akka faca'u jettee namni yaaddu waa lama maqaa rabbiitiin dalagi. Tokkoffaa subscribe godhiitiin viidiyoo kana eegali akka barnoonni kun iddoo hunda faca'u. Lammaffaa like godhiitiin barnoota kana akka nama bira gahu taasisi. Kallattimaan gama zikriilee kanaatti haa adeemnu. Zikriin kun zikrii sabaahaa fi masaa'aa jedhamanii beekamu. Afaan Arabiffaatiin zikrii masaa'aa fi sabaahaa jedhamanii beekamu. Zikri masaa'aaf sabaahaa jechuun zikrii ganamaa fi galgalaa jechuudha. Zikriin ganamaaf galgalaa kunniin ibaadaalee arrabaan dalagaman keessaa isaan tokkodha. Zikriileen kunniin jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti faayidaalee gurguddaa hedduu qabu. Inshaallah faayidaalee isaanii tokko isaaniitiin haa ilaallu. Tokkoffaa zikriin kun ibaadaa keessaa isa tokkodha. Akkuma jalqaba irratti dubbanne. Lammaffaa qalbiin namaa akka jiidhu taasisa. Gogiinsa qalbii namarraa balleessee qalbiin namaa kun akka jiidhu namaaf taasisa. Inni sadaffaan qaama namaa haraama irraa qaba. Qaamni namaa akka haraama hin dalagne akka haraama irraa fagaatu nama taasisa. Inni afraffaan dukkana qalbiitii fi dukkana qabrii jalaa nama baraarti. Inni shanaffaan rakkoolee garaagaraa jalaa akka rabbiin nu tiksuuf jecha sababaa nuuf ta'uu jechuudha. Inni jahaffaan shayxaana sihrii fi budaalee garaagaraa irraa tikfamuudhaaf sababaa guddaa wanta namaaf ta'an keessaa isaan tokkodha. Inni xumuraa jaalala rabbii argachuu fi wantoota kanneen fakkaatan wantoota hedduu faayidaalee hedduu akka argannu nu taasisuu jechuudha. Kanaaf faayidaalee zikriin ganamaaf galgalaa qaban kanneen erga beekne booda sirriitti itti dalaguu qabna. Sirriitti qabannee yeroo hunda dalaguu qabnaa jechuudha. Inshaallah mee tokko isaaniitiin haa ilaallu. Kan jalqaba ayatal kursiyyiidha. Ayatal kursiyyiin ayaa armaan gadii kana ayaa qura'aana irraa ta'ee inshaallah ayaan kunis الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الرجالياتين أجفاداتين كبدا آية كنا هي كايسال إن شاء الله إلى البندسني. ذكرين تكفان كنا ذكرين لما فاني قرآن سورة إخلاص يوكان قل هو الله أحد كجرامي بيك مسان سورة فلك قل أعوذ برب الفلك hanga xumuraa jechuudha. Suuratul Naas yookaan qul a'uudhu birabbin naas. Suuraalee kanneen sadan yeroo sadi qara'uudha. Yeroo sadi ganamaa fi galgalatti jechuudha. Inni lammaffaan jechuudha. Kanneen sadanuu yeroo sadi waliigala yeroo 9 jechuu qabnaa jechuudha. Inni zikriin sadaffaani isa kana asbahnaa wa asbahal mulku lillahi walhamdu lillahi laa ilaaha illa allahu وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Asbahnaa wa asbahal mulku lillahi. Bariisifanne ganamatti seenne wa asbahal mulku lillahi. Aangoon illee mulkiin illee faaruun illee haqaan gabbaramiis illee rabbiin qofaaf ta'eetiin bariisifatee jechuudha. Yeroo hundaa yeroo bariisifannu aangoon illee galanni illee wanti hunduu ka'ee nuti ka rabbiiti.
لا إله إلا الله وأن قبرمان الله مليه هنجرو وحده لا شريك له اسم قفك ودقان قبرمو شريك تكا اللين قبو له الملك وله الحمد أنقول اللي بارون اللي كربيتي إني وهن رتي دنداء ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده يا ربي كيري قيانكم أفكي ساقبو سكرتا أكسما خيري قياك نبود جيرو اللي سكرتا وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده شر قيانكم أفكي ساقبو كقياك نبود اللي جيرو كيس بود اللي جيرو اللي يا ربي ستي مقام فتا يا ربي نتكسي يا ربي نباسي يجو ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار يا ربي جيم أنا الراقبي واجئم أكسما ملي وسوء الكبار umriin namaatti deemeetiin amala baduu namni haala amala baduu tatorra'u waa kanallee yaa rabbi naadidi rabbi a'uudhu bika min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabr yaa rabbi azaaba ibiddaatii fi azaaba qabrii keessaallee sitti maganfadha yaa rabbi najaana baasii jechuudha zikrii kana sirriitti jechuu qabnaa jechuudha yeroo galgalaa zikrii kana jenna zikrii makana ka ganama zikrii amma dabre kana zikrii yeroo galgalaa jedhamu ammoo kanuma ta'e isa kana maal jennaa iddoo asbaxna jennu san amseynaa jenna أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر كوني yaa rabbi galgalaa ittiin kadhannuudha kama ganamaa saniin hiikkaan tokko jechuudha iddoo ganama jedhu galgalatti jijjiiruudha jechuudha zikriin afraffaan isa kana allahumma bika asbahnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wa ilayka nushuur hiikkaan isaa maal jechuudha yaa rabbi siin ganamatti seenne akkasuma siin galgalatti illee seenna siin jiraannallee simaan duunallee deebiin keenyallee gama keetii jechuudha hiikkaan isaa isa kana yeroo galgala zikrii makana yeroo galgala ta'e akkamitti jenna allahumma bika amsaynaa wabika asbahnaa wabika naxyaa wabika namuutu wa ilayka almasiir yeroo galgala zikrii makana ta'e isuma kana kallattii kanaan jennaa jechuudha zikrii shanaffaan isa kana allahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت hiikkaan isaa maal jechuudha zikriin kun baay'isawee ajrii guddaa zikrii qabuudha namni zikrii kana jedheetiin du'e nama jannata akka ta'u nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dubbatanii jiranii sirritti jechuu qabnaa jechuudha yaa rabbi ati rabbii kiyya laa ilaaha illaa anta haqaan gabbaraman si malee hin jiru ati na uumtee jirta ani gabricha keeti وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يا ربي أني واداك الرجل بيلما كي الرجل حمدا دين واداك بيلما كي إيجيت جراتا جرا ربي كيا أعوذ بك من شر ما صنعت يا ربي وان بدو وان حمتو دلقي إرا ست مقام فتا يا ربي نتكسي وان بدو دلقي يا ربي نباسي يا ربي نافديسي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي yaa rabbi cubbuu ni'imaatii narratti goote yookaan tolaatii naaf goote akkasuma cubbuu ani dalagellee kunoo harka ol si kenneetiin naa dhiisi taghfirlii fa'innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta ofirratti masakkare ofirratti kunoo akka cubbuu kana dalage ofirra himee jira yaa rabbi cubbuu ka araaramu si malee hin jiru yaa rabbi na araaramii jechuudha hiikkaan isaa zikrii kana sirritti qabanneetiin jechuu qabnaa jechuudha zikriin jahaffaan isa kana اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يرو أفر جدما ذكري كانت الدبينتين يرو أفر جتشوك أبنا جتشورا الدبينان يرو أفر غنما في قلقلة اللي جدما جتشو ذكرين تربفاني سكانا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ذكري كان يرو قلقلا كمت جنة اللهم ما أمسى أصبح كجلسا أمسى جنة قرانا ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد
walaka shukru jenneetiin haala kanaan jinnaa jechuudha. Zikriin saddeetaffaani Allahumma caafinii fi badanii, Allahumma caafinii fi samcii, Allahumma caafinii fi basarii, laa ilaaha illaa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. يكاكنا يا ربي قامك يا dhageettii kiyya gurra kiyya ija kiyya argaa kiyya yaa rabbi nagaa na godhi yaa rabbi na tiksi jechuudha. Haqaan gabbaraman si malee hin jiru. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, yaa rabbi kufrii irraa, hiyyummaa irraa, azaaba qabrii irraa, kanneen hundarraa akka ati najaa na baastu siinti ka barbaada yaa rabbi jalaa na baasi yaa rabbi na tiksi jechuudha. Laa ilaaha illa anta. Haqaan gabbaraman si malee hin jiru. Zikriin kun ganamaaf galgalatti yeroo sadi jedhamaa jechuudha. Zikrii saglaffaa isa kana اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Irra deddeebiidhaan zikrii kana dhaggeeffadhaatiin qabadha. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Rabbi duniyaa akiratti illee yaa Rabbi nagaa na godhi. Akka ati nagaa na gootu, akka ati fayyaa na gootu si kadhadha yaa Rabbi nagaa na godhi. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'aafiyata fi diinii wa dunyaaya wa ahli wa maali. Yaa Rabbi qabeenya kiyya keessatti, duniyaa kiyya keessatti, maatii kiyya keessatti, waa hunda keessatti, diinii kiyya keessatti yaa Rabbi nagaa na godhi. Balaa garagaraa yaa Rabbi narraa qabi. Yaa Rabbi cubbuu kiyya waan dhossa dalage iccitii koo yaa Rabbi naaf dhoksi. Yaa Rabbi fuuldura kiyya duuba kiyyaan mirgaan bitaadhaan gubbaadhaan kallattii jiru hundaan yaa Rabbi na tiksi. Wa'uudhu bi'azamatika an uqtaala min tahti. Jala kiyyaan balaan natti bu'eetiin gadi naan citu yaa Rabbi siinti ka barbaada yaa Rabbi jalaa na baasi yaa Rabbi na tiksi jechuudha hiikkaan isaa. Zikriin kurnaffaan isa kana. Allahumma عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إكاني سامال يقول اللهم عالم الغيب والشهادة ربي وان فقوجر في وان يهجر اللي بيكتو فاطر السماوات والأرض ربي سامي فدتشي أمتي رب كل شيء ومليكه uumaa waa hunda akkasuma mootii waa hunda kataate kan urfataa isaa kataate ashhadu an laa ilaaha illaa anta. Haqaan gabbaraman si malee akka hin jirre ragaa baha yaa Rabbii kiyya. A'uudhu bika min sharri nafsi. Yaa Rabbi sharrii lubbuu tiyyaa irraa siinti ka barbaada yaa Rabbi na tiksi. Lubbuun namaa sharrii gurguddaa qabdi. Yaa Rabbi sharrii lubbuu tiyyaa kana yaa Rabbi na baasi. Wa min sharri shayxaani wa shirkihi wa sharakihi illee jechuu dandeenya wa shirkihi illee jechuu dandeenya. لتشوتو نتا ومن شر الشيطان وشركه يا ربي شر شيطاناتي في شر شركي سيني شر شركي نتي فيدو إرى سينتي كبربادا يا ربي نتيكسي وشركه يوجن نمو هذا شيطانا جيتو هذا شيطانا إرى يا ربي سينتي كبربادا يا ربي هذا شيطانا يا ربي نراكبي شيطاني هذا وفي نتي قده غرفدي إدو فدي نجيسو إرى يا ربي نباسي وأن أقترف على نفسي سوءا لبوك يرتي بلا دلقو وان حمتو لبوك يرتي دلقو سينتي كبربادا يا ربي نتكسي أو أجره إلى مسلم تكي أمو مسلم الرتي وان بدو وان حمتو دلقو إرا سينتي كبربادا يا ربي نتكسي جتشورا. ذكرين كن ذكري أجايبات سرتي جتشوك أمر سرتي قباتوك أبنا جتشوك. ذكري كرة توقفا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. يكاني سامالي جولا أصبحنا غنمتي سيني وأصبح الملك لله رب العالمين أنقول ربي كينا ربي علاماتي فتأجرا. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم يا ربي كيري قيان كن قوب سكادة فتحه كيري أكنا بنمو ونصره نصرين يوكان قمتشون بنينسي نصرين أكنا رفو يوكان تمسي أكنا رفو ونوره إفا قيا كان اللي وبركاته وبركان قيا كان اللي وهداه أجلوني قيان كن قبل اللي
yaa rabbi waan guyyaa kana wal qabatu hunda khayrii isaa yaa rabbi si kadhadha وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده شر guyyaan kun qabuu fi sharri guyyaa kana booda jirullee yaa rabbi akka ati jalaana baaftu siinti ka barbaada yaa rabbi jalaana baasii jechuudha subhaanallah hiika guddaa of keessaa qaba sirriitti qabatuu qabnaa jechuudha zikrii kudha lammaffaa innis أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين كان سامل يجورا أصبحنا على فطرة الإسلام أمنتي أوما كتات إسلام ما إرتي بريسي فني وعلى كلمة الإخلاص جتي إخلاص وقال لا إله إلا الله نما يتأمنوا تانيتين بريسي فني دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرتي أكسما كران نبي إبراهيم إرّا كجر تانيتين بريسي فني كران إساني حنيفا مسلما جري حنيف نما شركي الرقرة توحيدا دبوتان مسلمتان إسان مشركوت الرائمد ربي كيا كرا كان رتي بريسي فتو كياف جريتين غلطون فتا جراجيشو كاناف غلطون فتو قمنا كسيتي ذكرين قرأ سدفاني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إكان سامالي تنا حسبي الله غهانك يا الله دا كان إما هندا كيسات نافقه كان دكابو الله قفا لا إله إلا هو حق أنغ برمان إسامالي هنجرو عليه توكلت إسرت إركاد ربي كان رت إركاد وهو إني رب العرش العظيم ربي أرشي قداتي كأرشي قدات لي أومي إسا كناف ربي سنرت إركاد جيتشورا ذكرين كن غنام أفغلغلا يرو توربا جدما جيتشو سرتي جيتشو كمنا ذكري كل أفرفا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أكم جتورا بسم الله مكا ربيتين الذي لا يضر إساه مينه مع اسمه شيء مكا إسا يودهن وانتي تاكا كناما مينه ربي كنان إيقلا في الأرض ولا في السماء دتي في سمي كيسات اللي مكا ربيتين يوجدن وانتي تاكا نما ميتو وهو السميع العليم إني دقا هذا بيك هذا مكا ربي كناتين يوا هند تسينت ويوا هند إيقلت وانتم من تكالي وانتي سميتو جنجو جيجو كناف ذكري كان جنام أفغلغلا يرو سدي جيجو كمنا إن شاء الله أكا ميت أغرغرا جل ربي سباسوف بلا دنگتا جل أكا ربي سباسوف كيساتو بلا دنگتا يرو كان باي أتوف ذكرين كن سرتي برباچي سارا ذكري كان سرتي جيجو كمنا جيجو ذكرين كن إشانا فاني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يكان سامل جيجو رضيت بالله ربا ربينك يا ربي الله ربك يتأو جالت كان أومي ربك يتأو مساكر يكون جالت وبالإسلام دينا أمنتين إسلاما مو أمنتيك يا دينك يتأو جالت وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نبي محمد مو نبي يتأو إساني أمانيتين جالت جيجو ذكرين كن غنام أفغلغلت يرو سدي جدما سرتي جيجو قبنا جيجو نمي ذكري كان جده نبي صلى الله عليه وسلم مال جراني ربين إسجالتون لغارا جراني كان حقا على الله أن يرضيه ربي سجالتا جراني كان ذكري كان سرتي جيجو قبنا جيجو ذكري كن جهفا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يكان سامل جيجو يا حي يا قيوم ربي جراتا تاتي ربي إما هند وفي إساتي أبيتين كان أبتا تاتي الدنيا كان إما إسي كان أبيت أبتا تاتي إما إساتي نيلي كان أبتا تاتي سيما كوفا برحمتك أستغيث رحمتك يتيني برمنا سر بربادا أصلح لي شأني كله إما هند يا ربي نافتلتي ولا تكلني إلى نفسي لبوغيتنا إركسين طرفة عين يتون هنقل مسوء جالي hanguma limsuu ijaallee lubbuu kiyyannaan irkisini imma kiyyaatummaa yaa rabbi naaf tolchi jechuudha subhaanallah zikrii ajaa'ibaati zikrii kana namni jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhimma isaa isaaf xumuraa jedhani kanaaf zikrii kana sirriitti jechuu qabna yeroo tokko jedhama zikrii 17ffaa zikriin kun yeroo galgalaa qofa jedhama yeroo sadii jedhama a'uudhu bikalimaati illaahi attaammaati min sharri maa khalaqa a'uudhu bikalimaati illaahi attaammaati min sharri maa khalaqa كان يسامل يجودا أعوذ تك بربادا بكلمات الله جتوت ربي
attaammaati guutuu kataate min sharri maa khalaqa jechoota rabbii guutuu taateen wantoota badaa inni uume irraa tika barbaadaa jechoo. Yaa rabbi jecha kee guutuu taate saniini waan badduu uumte hundarraa yaa rabbi na tiksi jechoo. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam namni zikrii kana iddoo hii deemeeti namni zikrii kana jedhe iddoo sanitti wantummaan takkallee isan tuquu jedhanii yoo zikrii kana kan jiru ta'e. Kanaaf zikrii kana yoo kan jettan ta'e wantummaan tokkollee isiniin tuquu jechoo. Zikrii 18ffaa subhaanallahi wa bihamdi yeroo 100 jedhama. Hiikaan isaa maal jechuudha? Subhaanallahi qulqullinni Allahiif ta'aadha. Wa bihamdihi faarfamaa ta'uu isaa wajjin. Rabbiin keenya faarfamaa ta'uu wajjin qulqullinni illee isuma qofaaf ta'aadha jechuu. Zikrii 19ffaa laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir. Zikriin kun yeroo 100 jedhama. Yeroo 10 illee yoo jedhan ni ta'a. Garuu yeroo 100 namni jedhe ajrii armaan gadii kana argata. Innis waa afurii. Tokkoffaa namni zikrii kana yeroo 100 jedhe Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tokkoffaa maal jedhanii ajrii 100tu isaaf barreeffamaa jedhani. Lammaffaa cubbuun 100 isarraa haqamaa jedhan. Sadaffaa shayxaanni guyyaa san yoo inni ganama jedhe hanga galgalaatti wantummaan takka isan tuqu jedhan. Shayxaana ta'ee, jinnii ta'ee, falfala ta'ee, sihirii wantummaan kama osoo isarra dalagamee isan tuqu jedhan. Galgala yoo jedhe hanga ganamaatti akkasumatti wantummaan takka osoo isan tuqin bariisifataa jedhan. Ajriin arfaffaan ammoo maalidhaa? Akka waan gabra bilisoomseetitti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ajrii isaaf qabaa jedhan. Sababa kanaaf jecha zikrii kana yoo kan jennu ta'e faayidaalee gurguddaa armaan gadii kanniin argannaa jechuudha. Hiikaan isaa maal jechuudha? Laa ilaaha illallah. Haqaan gabbaramaan Allah malee hin jiru. Wahdahu laa shariika lahu. Haqaan kan gabbaramu isuma qofa shariika hin qabu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Aangoon faaruun isuma qofaaf ta'aadha. Kan namni qalbiidhaan faarfatu aangoon samiif dachi illee kama isaati isuma qofa. Wa huwa ala kulli shay'in qadiir. Inni waa hundarratti danda'aadha jechuu. Sirriitti jechuu qabna. Zikrii 20ffaa subhaanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridaa nafsi wa zinata arshihi wa midaada kalimaati. Hiikaan isaa maal jechuudha? Subhaanallahi wa bihamdi. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala faarfamaa ta'uu isaa wajjin qulqullinni isaaf ta'aadha. Ka faarfamullee isa qulqulluu ka ta'ellee isuma qofa. Adada khalqihi hanga baay'ina uumamtoota isaa adada khalqihi wa ridaa nafsi wa zinata arshihi wa midaada kalimaati. Likkii uumamtoonni jiraniin bakka likkii wantoonni uumamaa kunniin dachii kanarra jiruun wantoota jiran kanniin hundaatiin faaruun illee qulqullinni illee Rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaadhaaf ta'aadha jechuudha. Yeroo 3 jedhamaa zikrii kana sirriitti jechuu qabnaa jechuu hin dagatina. Zikrii 21ffaa zikriin kun ganama qofa yeroo tokko jedhama. Allahumma inni as'aluka ilman naafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman naafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hiikaan isaa maal jechuudha? Yaa Rabbi beekumsa fayyadaa ta'e si kadhadha. Beekumsa na fayyadu yaa Rabbi naaf kenni. Wa rizqan tayyiba rizqii halaalaa rizqii gaariillee yaa Rabbi naaf kenni. Wa amalan mutaqabbala dalagaa qeebalamaallee yaa Rabbi na waffaqii jechuudha. Dalagaan kiyyallee ka qeebalamu, rizqiin kiyyallee rizqii gaarii, beekumsallee beekumsa nama fayyadu yaa Rabbi naaf kenni jechuudha. Sirriitti jechuu qabna ganama keessattuu. Zikrii 22ffaa astaghfirullaha wa atuubu ilayhi. Sirriitti jechuu qabna kanafa. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam guyyatti yeroo 70 ol yeroo 100 akkas jedhaa oolanii nama cubbuun qabne ta'uu wajjin. Hiikaan isaa maal jechuudha? Astaghfirullah. Rabbi irraa araarama barbaada wa atuubu ilayhi gama isaa deebi'aa jechuudha. Yeroo 100 jedhama sirriitti jedha. 100 ol illee baay'isaatiin jedha. Gara Rabbi sirriitti deebi'uu qabna. Sirriitti istighfaara gochuu qabna. Sirriitti toobachuu qabna. Tawba sirriitti baay'isuu qabna. Faayidaa hedduu nuuf qaba jechuudha. Kanaaf faayidaalee isaanis kan argatuudhaaf zikrii kana sirriitti jechuu qabna jechuudha. Zikriin xumuraatii fi inni 23ffaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusuudha. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad jenneetiin haala kanaan salawaata buusu. Zikriilee kanneen ganamaaf galgalatti dagatuu hin qabnu. Salawaata hagam buufna yoo kan jettan ta'e hanga barbaadan buusuu dandeettan. 10illee 20illee 30illee adaduma abbaan baay'isuun ajriinillee isaaf baay'ata. Isaaf dabalaa deema malee wanti isarraa hir'atu hin jiru jechuudha.
Kanaaf zikriilee kanneen ganama galgala sirritti itti hojjenneetiin itti irraa fayyadamuu qabna. Rabbinaaf isinillee haa laaffisu, khayrii hunda nama isaaniif laaftu Rabbi nu haa taasisu. Barnoota islaamummaadhaa barnoota dabalataa argachuudhaaf yuutuubii Mujaahid Fillaah jedhu kana sabskiraayib godhaa. TikTok irratti Mujaahid Fillaah 2 ka jedhu koottaatiin fooloo godhaa hordofaa. Telegiraam irratti @abduu islam apologist ka jedhuun hordofaatiin barnoota diinii keessanii sirritti baradhaa hubadhaa isiniin jedhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.